biyyi tokko guddina ariifataa ta'e galmeessistee dinagdeen of danda'uu kan dandeessu yoo nageenyi amansiisaan biyyattii keessa jiraate. Lammiileen biyyattii hundi nagaan bahanii galuun hojjetanii ofis ta'ee maatii isaanii jijjiiruurra darbanii guddina biyyaafis kan gumaachan nageenyi yoo jiraate qofa. Kanaan faallaa yoo nageenyi hin jiraanne lubbuun jiraachuun yaaddoo lammiilee ta'a. Waggoota muraasaa as biyya keenya keessatti rakkoo nageenyaatiin lubbuun namoota hedduu darbeera, qabeenyaan biliyoonatti lakkaa'amus barbadaa'eera. Naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti rakkoon nageenyaa mudataa tureera. Fakkeenyaaf godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa keessatti qaamoleen maqaa qabsoo dhahachuun meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhatanii bosona keessa socho'an qaamolee nageenyaaf caasaalee mootummaa akkasumas hawaasa nagaa irrattis yakkoota garaagaraa raawwachaa turaniiru. Sababa kanaanis lubbuun namoota hedduu darbeera, qabeenyaan nama dhuunfaas manca'eera. Rakkoolee mudataa ture tasgabbeessuuf qaamolee nageenyaa fi qooda fudhattoonni waliin qindaa'uun nageenya mirkaneessuuf hojjetaniiru, hojjetaas jiru. Keessattuu namoota qaamota meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhatanii bosona keessa socho'aniif mandheedha jechuun hawaasarraa eeruu qaamolee nageenyaaf kennameen akka shakkamtoonni to'atamantu himame. Beekamu inni badii akkaanaatti sochii adda addaa gochaa jira. Kunis ajjechaa gaggeeffamu jira. Karaa biraatiin hawaasa qabanii mallaqa fidaa mana kan jedhu ni jira. Kanarraa ka'uudhaan namoonni kana godhan immoo hawaasa keessaa eenyu kan jedhu sana eeruu hawaasaatiin namoonni qabamanii to'annaa seeraa jala oolan jiru. Sochii ABO shanee kanaan ol qabatee namoonni seelii diinaa ta'uudhaan diinaaf odeeffannoo dabarsuudhaan namoota diinni tarkaanfiitti fudhatu akka diinni tarkaanfiitti fudhatu deemanii mana isaa agarsiisuudhaan namoonni to'ataman jiru jechuudha. Kan biraa loojistikii diina gargaaruudhaan nyaataan daandiitti agarsiisuudhaan diina gargaaran jiru jechuudha. Kanaaf yakkoota biraatiinis yakkoota goggogaa biraatiinis namoonni to'ataman jiru. Dhokatanii hawaasa meeshaa waraanaa irraa fudhachuu butanii qarshii garaagaraa gaafachuun kun hin jira. Kana ammoo xiyyeeffannoodhaan hordoffiin guddaan gaggeeffamee seeliin isaanii diinni kallattiidhaan iddootti rukutamee jira. Bitee dhaabaa irratti kanaan dura opereeshiniin gaggeeffamuudhaan seeliin diinaa fi diinni haalli itti rukutamee jira jechuudha. Naannoo san irratti diinni naannoo 31 kan ta'u kan rukutame ta'uudhaa fi seeliin diinaa akkasuma fuulli haaraa naannoo 99 kan ta'u to'annoo jala kan jiran ta'uu isaati. Namoonni kunneen yakka raawwataniiru jedhamanii shakkamuun to'ataman malee hundi isaanii yakkicha keessaa harka qabaachuuf dhiisuun isaanii qorannaan mirkanaa'ee kan adda baafamu ta'us himaniiru. Seelii diinaa gaafa jennu qabatamaan namni yakka hojjetu ragaa guutuu si dhiyeesseetiin miti kan yakka hojjetu dhokatee hojjetaa kan kanarraaf immoo yaadan deeggaruurraa ilaalcha inni kaasurraa marii keessatti gaafii inni dhiyeessuurraa yaada inni kaasurraa gaafa laallu gaafa madaaltu dhiibbaa fidaa waan jedhu saniin sadarkaa mana maree nageenyatiin ilaalaa yaada kan to'atamanis jiru. Eeruu hawaasaatiin namoonni qabamanii to'annaa seeraa jala oolan jiru. Isaan irrattis akkuma beekamu mana murtii dhiyeessuudhaan ragaa irratti funaanuudhaan hojii hojjetamaatii jiru jira. Yeroo ammaatitti namoonni nu bira jiran kun namoota humna kana nyaachisaa obaasaa turan daandii agarsiisanii gara hawaasaatti fidanii miidhaa geessisaa turan kan to'atamanii jiran ta'uu isaati. Namoonni to'annaa jala oolan qulqulluunis kabadii raawwatanis wal makee jira jechuudha, wal keessa jira. Kana qaamonni nageenyaa kun garee murtee haqaa kennisiisa gareedhaan abbaa alangaa fi kutaa qorannaa irra ijaarre kallattiidhaan qajeelcha poolisii Baashawaa kan ijaaredha. Kana halkaniif guyyaa hojjennee adda baafnee yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessine namoonni qulqulluu ta'an karaa hawaasatti deebi'anii hawaasni ofitti simatee hojii isaanii jireenya isaanii akka tufan namoonni immoo badii raawwatan akkaataa badii isaaniitti seeratti dhiyaatanii murtee haqa qabeessa ta'e argatanii akka irraa baratan. Kanaaf akkaataan amma nama 99 jiran kana keessa marsaa lamaan haalli itti gadhiifamee jira jechuudha. Hubannoo isaa duuba isaa ilaalamee dhuguma kaayoo diinaa kanatti makamee hojii kiyya jedhee bobba'eeti moo dirqisiifameeti kan jedhu amma sodaachifamee ka qarshiin irraa fuudhamee jira.
Akka seera biyyaatti namni kamiyyuu eeyyama seeraa malee meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatee socho'uu akkasumas mana keessa dhoksuu kana malees daldaluunis akka dhorkaa ta'e ajajama. Kanaan faallaa namoonni tokko tokko immoo seera cabsuun meeshaalee waraanaa qabatanii yoo socho'an yookaan immoo mana keessa ol kaahan ni mul'ata. Kun immoo seeraan gaafatama hordofsiisa. Kanumarraa ka'uunis qaamoleen nageenyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa odeeffannoo argatan bu'uureffachuun manneen namoota dhuunfaa sakatta'anii meeshaalee waraanaa seeraan alaa hedduu qabuu danda'aniiru. Namooti seelii diinaa jennu kan harkatti meeshaa waraanaa bal'inaan kan qabamee to'annoo seeraa jala oole ta'uu isaati. Isa kanarrattis namoonni baay'een kan seeraan itti gaafatamaa jiranii fi daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaatiinis kan itti gaafatamaatii jiran ta'uu isaatiin ibsuu barbaada. Meeshaan waraanaa qabamanii jiran jechuun farreen nageenya kan harkatti meeshaa waraanaa kan qabaman kilaashii meeshaa duubatti hafaa fi shugguxiin kan qabanii jiranii kanaaf qulqulleessinee kan seeratti dhiyeessaa jirruu fi kan qulqulleessaa jirru. Fakkeenyaaf kan akka aanaa Booraa, aanaa Fantaallee fi aanaa Boositti irratti bakka sochiin diinaa baawushaawwan jiru kana keessatti namoonni seeliin diinaa kun hin to'atamu. Inni kun immoo koreen tokko sadarkaa godinaatti hundaa'ee qaama kana qulqulleessee kan seeratti dhiyaachuu qabu seeratti akka dhiyaatu dafee galmeen isaa qulqullaa'ee mana murtiitti akka dhiyaatu. Kan immoo gorsaan illee bahu akkan sila siniin jedhe sana abbaa gadaa waliin taa'amee badiin isaatti himamee nagaa ta'e akka inni uummata waliin jiraachuun irra jiraatu inni kun gorfamee akka inni uummatatti makachuun irra jiraatu wanti godhamaa jiru jechuudha. Akka mana marii nageenyaa keenyattis sadarkaa godinaatti koreen tokko hundaa'ee dhimma kana qulqulleessee yeroo gabaabaa keessatti kan silatti dhiyaachuu qabu galmeen isaa saffisaan akka dhiyaatu kan immoo uummatatti makamuun irra jiraatu gorsaan akeekkachiisaan maanguddoo biyyaa abbootii gadaa waliin taa'amee akka uummatatti dhiyaatee uummatatti makamu dhimmi ittiin taasifamaa jiru jechuudha. Sadarkaa godinaattis koree tokko hundeessinee gadi buufnee jiru. Wayita qaamoleen nageenyaa aanichaa manneen namoota dhuunfaa sakatta'uun meeshaalee waraanaa kanneen qaban of eeggannoon godhamuu qabu maali jennee qaamolee nageenyaa kanneen gaafanneerra. Seelii diinaatti diina badhee jiru san ilaalchi isaa garas makamaa jedhamee namoonni yaadaman heeroof kan irraa fuudhamus jiraachuu mala kan kanarraa hafe garuu harka caalaa nu akka qabatama aanaa keenyatti kan madaallu maalidha namoota heeyyama hin qabne kan kana kan fakkaatu ta'uu isaati. Akka godina keenyaattis ta'ee qabatamaa naannoo aanaa Booraa jiruunis dhiibbaadhaan nama rakkisuudhaa fi uummatarraa meeshaan utuu namaa waa tokko ittiin hin raawwatin seeraan utuu inni qabataa jiru meeshaan irraa fuudhamu hin jiru. Bakka tokko tokkotti amma kan poolisiin godhaa jiru gurmeessee meeshaa dhuunfaa fi caasaa nageenyaa milishaa poolisiin keenya gaachanni sirnaa qaama meeshaa qabu kana bakka tokkotti walitti qindeessanii kan hojii nageenyaa akka hojjetu poolisii waliin qindaa'e jechuudha. Inni kun mariidhaan uummata mariisanii qindeessuun jira akka hojii nageenyaa hojjetu. Yeroo manni namaa yeroo sakatta'amu garuu poolisiin kan godhu ajaja mana murtiitiin manni namaa kan sakatta'amu jechuudha. Poolisiin kana darbee seeraan ala ajaja mana murtii malee mana namaa sakatta'u seeraan gaafatama. Seeriin jedhu waan ta'eef jechuudha. Fuula durattis poolisiin abbaa alangaa waliin ta'uun galmee shakkamtoota kanaa qulqulleessuun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hojjetu ta'us himaniiru. Wantoota seelii diinaa jennee qabne heeroo uummataatiin kan qabanne raagaan nama irratti argame mana murtiitti dhiyaatanii galmeen kan qulqullaa'aa jiru jira. Deebi'ee kaan immoo irratti immoo kan immoo ganaa raagaa kan irratti barbaadaa jirus hin jira. Beellamaan kan hunduu mana murtiitti dhiyaatee jira. Beellamarra jiru waan ta'eef hojii kanatu hojjetamaa jira. Namoota nageenya hin feene kan liqii mootummaa adda addaa irra jiru kan badii adda addaa yakkoota adda addaati yeroo hedduu hojjetanii barbaadaman nageenya kana booressaa akka turanii fi kana dawoo godhachuudhaan bosona galuudhaan farreen nageenyaa meeshaa ta'anii fi badii adda addaa raawwataa jiran kan waliigala kan to'ataman 16 kana keessaa 9 dhiira 7 immoo dubartiidha jechuudha. Seelii diinaa kanneen keessaa ammas gosatti galeera jechuudha. Gosatti gale amma seelii abaaboo shanee jedhama malee abaaboo gosaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf inni kun ammatti wanti irra geenye baay'een jira jechuudha. Kana ammoo kallattii amma bitee keessa gosa murtaa'eetu jira jechuudha. Gosa murtaa'eetu hoogganaan amma naannoo san jiru nama 5 hanga 6 kan hoogganu
naannoo sanii jechuudha. Kanaaf gara biraatii dhufee kuwa rukutamaniira waan ta'eef haala mijataa dhabanii asii warri badan jiru waan ta'eef inni kunis karaa kanaan deemamaa jira. Deemee warri waajjira poolisii waliin jirus abbaa alangaa waliin jirus mana maree nageenyaatiin teennee kan murtee argachuu qabu ragaa itti godhamee murtaa'aadha. Kan gadhiifamuu qabu ammoo mana maree nageenyaa kanaan gadhiifamaa jira jechuudha. Dabalataanis aanaa kana keessatti yakka raawwattoonni dogdoqqee fayyadamuun yakka ittiin raawwachuu danda'u shakkii jedhurraa ka'uun yeroo murtaa'eef sochii dogdoqqee ittisuu isaanii qaamoleen nageenyaa kunneen dubbataniiru. Kana malees konkolaachistonni dogdoqqee tokko tokko dambii geejjibaa darbuudhaan konkolaachisaa akka jiranis himaniiru. Mootoroonni kun baay'inaan irri caala isaanii aanaa booraa keessa kan to'ataman. Sababbiin isaa akkuma sila sinii kaase dhimma nageenyatti irratti bu'uureffannee sanbichaas osoo hin taane mootorootni kunuyyuu seera hin guuttanne baay'inaan kan seera hin guuttannedha jechuudha. Seera geejjibaa keessatti mootorri tokko socho'aan tokko maal guuttachuu akka qabu beekamaadha jechuudha. Ulaagaan isaa ifaan ifatti jira. Liibiree irraan jalqabee inshuraansii qaama sadaffaa guuttachuu, boolloo qabachuu yookaan immoo yeroodhaan mootora kana sakattaasisee qulqullina isaa eegsisuu, mirga abbaa qabeenyummaa isaa mirkanaa'uu waan baay'eedha kanas keessatti ilaalamu jechuudha. Hayyamni ofichaallee hin jira. Kana amma yoo ilaaltan mootorri aanaa kanaa baay'inaan ulaagaa kana kan hin guunne ta'uu isaati. Fakkeenyaaf yeroo darbe amma aanaa Fantaallee keessatti bishaan, caatii, daakuu, nyaata adda addaa fe'anii utuu nama 11 jechuudha kan waliin qabamu. Utuu gara bosonaatti diinaaf geessaa jiranuu poolisiin keenya dafataa jiru qabe. Namoonni kun amma namoonni 11 kun gurmaaniiti diinaaf geessu jechuudha. Gaafa fe'anii deeman garuu yeroo akkanatti ilaaltu nama kunoo suuqiidhaa fi fe'ee deemu fakkaata malee nama nyaata maannoo diinaaf geessu fakkaatu. Kanaaf bakka baay'ee aanaa booraattis fakkeenyaaf aanaa booraattis mootoroota baay'eetu qabame. Mootoroonni kun kan qabamanii tokkoffaa warra seeraan alaa kontorbaandistii gale uumaa waan tokko ragaan qabne. Lammaffaan warra loojistikii diinaa ta'an qabataman jechuudha. Diina bosona keessatti qallaban ittiin deddeebisanii namoota kana kan to'annaa jala oole. Kanaaf erga kun godhame qaamni nageenyaa keenya poolisiin keenya halkanii guyyaa bosona keessa dhaabatee mootoroota kana qabeessa irratti dhiyeesse dhugaa dubbachuudhaaf loojistikiin diinaa in dhaabatechuu danda'a. Aanaa booraatti hojii dursanii yakka ittisuu hojjetamaa jiruun bakka shiishaan itti xuuxamu eeruu jiraattonni aanichaa qaamolee nageenyaaf kennaniin meeshaalee shiishaan ittiin xuuxamu manneen nama dhuunfaa keessaa guuramuun gubateera. Yakka raawwattoonni tokko tokko shiishaa kana xuuxuun yakkoota garaagaraa namoota irratti raawwachaa turuu isaanii qaamoleen nageenyaa dubbataniiru. Ka'umsa yakkaaf kan ta'e manneen shiishaa yeroo uummataatiin argannee kan to'annaa jala oolchinee shiishaa yeroo ammaa kana kan gubaa jirudha. Ittaansee immoo loojistikii diinaatiif kan qophaa'e fakkeenyaaf mootora amma gibbii kana keessatti argitan diinaaf loojistikii ta'anii kan akka bishaan, caatii, nyaata waan adda addaa kan deddeebisaa fi jiran yeroo uummata irraa arganneen irratti hundoofne kan qindoomina qaamolee nageenyaa hunda waliin humna addaas dabalatee farra riphee lolaas dabalatee poolisii keenyas dabalatee qindoominaan kan motoroota kana kan to'achaa turre ta'uu isaa. Shiishaa kan jedhamu kun walumaa gala isaa balaafamaadha. Dargaggeessi lakkoofsa xiqqaan jenne halkan isa fayyadamuudhaan achi ba'ee yakka adda addaa raawwata jennee shakkii waan qabnuuf. Nu cinaa dhaabbatee hawaasni heeruu sochii diinaallee bakka jiru diinni yoo diinas ta'ee hattuu saamicha daandiiraas waan hundumayyuu hawaasni nu cinaa ta'ee odeeffannoo nuuf kennee hawaasni keenya sodaa tokko malee nageenya isaatti bobba'ee akka gallu. Cimsinee hojii nageenya naannoo mirkaneessu, hojii olaantummaa seeraa mirkaneessu, honneedhaan kutannee yoo hojjenne sochii diinni abaa'oo shanee fi juuntaan waliin qindaa'ee biyya keenya nagaa dhowwuudhaaf deemu kana yoo kutannee hojjenne wanti nuti hin barbadeessineef hin jiru.